kabajama obbo Taha Roba, Taha Mohammed Roba akkasii. Sagantaa keenya kana irratti yaada keessan nu dabarsuuf asii argamu keessaniif galatooma eenyu isiniin jedhan asirraa jalqabna. Kaduraati obbo Taha Saameroo Moggo galatoomi siifi audiensiin miidiyaa keetillee Oromoon warri nu dhageeffatan hundinuu galatoomaa jedha. Taha Roba eenyu jettani? Taha Mohammed Roba eenyu irratti Taha Mohammed Roba nama dubbatu kana nama isin fuuldura jiru kana Tahaan bikkitti dhalate Arbaa Guuguu Waraguu Collee jedhama. Aanan sun amma gartee Waraguu Jaawii jedhu egas Waraguu Dar'oolee guddadhe mana barnoota mishiinii kaatolikii Waraguu Dhakaa Diimaa jedhamutti bare. Mishiiniin turtudha achi tura Arbaa Guuguu gartee hedduu wanni nama Arbaa Guuguu fayyade iskuula mishiinii sanii keessattuu iskuula san keessaa gartee nama hedduutu baratee bahee warri amma gartee alatti nama Arbaa Guuguu naannaa gartee collee boolchaa dhufe suni hedduu dhugatti mishiiniin suni jijjiirama guddaa nama keenya irratti fidde. Waraguun ka gosa kiyya gosa Taahati collee fi gololcha keessatti Waraguun gosa guddaadha. Haati Taha Adamii Ataabaa. So isinis Ataabaa waan taataniif so kanaafuu gabaabatti kana amma ka Tahan Siyaatil qubataa hin barataa PhD ilmi doktora ta'uu barataa jira hin barreessaa barsiisadha. Curriculum gartee mana barnoota design fi instructional development design godhuutti muuxannoo qaba. Akkasuma afaan Oromoo e-learning classes gartee online design godheetti jira. Tahan isa kana. Barata PhD kadhamamaa ta'uu keetiif congratulations jechuu barbaada. Rabbiin ittiin isin haa ga'u. Hopefully waan birootu gootee sadarkaa kana geessee ni xumurtee yaada. Galatoom ulfaadhu ameen abbinaa gargaara. Namni Oromoo ka biyya alaa jiru kun imala dheeraa keessa deemee bakka kana jira. Ati Arbaa Guuguu dhaloonni kee. Eessarraan kaatee naannawa kana as United States Amerika magaalaa Washington Seattle qubachuu dandeessee mee gandarraa yoo kaate akkamiin baqattee deemtee san irraa xiqqoo ana dubbachuu barbaada. Bareeda. Actually yeroo gabaabaa keessatti karaa dheeraa deeme wayis baree biyyarraa kaanaan Harargee dhufe. Harargee gartee laga Shee Aadam bikka jedhamu Shee Yusuf bira taa'ee Shee Ciroo bira taa'ee achirratti gartee kitaaba qara'aa ture. Actually Riyaadii fi kan achitti irra deebii bare gartee Harargee irraayi laga Shee Aadamii layni Shee Aadam suni laga jimaati. Ciroo irraa irii ol gartee karaa wannaati lafa ajaa'ibaati. Lafti gartee lafti waliigalatti lafa ituuti. Garuu namni naannoo san qubatu hundi noole gosa nooleeti. Jimaan gurguddaa jira gartee akka gartee hin dheessa fi birreessatu jira. Dheeraa muka dheeraa. Amma guyyaa tokko mana gartee mana qarayaatti irraa dhaqee sheeka bira osoo deemu anaa fi gurbaan tokko inni orgobbaa muka koruu beeka inni illee mukarra bahu. Amma naggaadeen dhufteeti. Mukni guddaa jimaa guddaa gartee jimaan akkasii argeen beeku gartee hin dheessa fi birreessa akkasii. Amma naggaadeen dhuftee nama jimaa cabsuuf dhaban. Namoonni gartee naannoo isaanii nama Harargee duumini sedduun jiru muka koruun akka kennamiti gartee Arbaa Guuguu biyya horatti gara keessa guddanne gararra bahuu wanarra bahuu hin danda'an muka gartee amma nama cabsuuf dhaban. Jimaan dhugumaan gartee gugurda beekta. Amma horii isinii kennina jimaan nu cabsaa jira. Amma jimaa horii gaarii nu kenna cabsuu hin dandeessu kaa jarri gartee naggaadeen bu'aa cabsuu hin dandeessu mukarra baatetti niini. Wama godhuu hin dandeessu. Amma horii guddaa nu baasanii haga torbaan tokkoo jirtee jimaa cabsine. Hojii baafanne. Amma baafannee horii gartee horii goone actually horii gaarii gartee arganne mee goone
amma kalaasi dhiisee deemuu murteesse. Ammoo argineemi achi dhiiseetti kitaaba qabuufi kana hunda gurgureet achi mana marxoo takka jira garte huccuu dheertuu gartee akka mixii nama nyaanne mixii jedha mixii fi kun akka nama nyaanne keessa seentee rafta garte guddoo qaba. Hunda gurguree darasatti diree dhawaa dhufe. Diree dhawaa dhufee diree dhawaa dhufee jennaani jara namoota arsiitu jira. Namoonni arsii gartee fuudhanii akkam na godhanii ani gartee iskuula irraa bahee nama gartee barreessuu fi gartee dubbisuu tartiiba deebisuu beeku. Maal na godhanii gurbaa tokko jira gartee midir baaburii sanitti gartee manaa jira nama arsiiti Kadir jedhaniini fuudhanii bira nageessaniiti abboo mucaa kana dalagaa kenni jedhanii. Nama barate fuudhee dalagaa seenee supervisora ta'e achitti. Meeshaa gartee akka quality control itti gartee meeshaa babarreessaa wanna jedhaa gartee clipboard qabaa gartee basic loan nan godhusi gartee waan jiru very good pay. Amma soma akkasitti jiru namni wayiin dhufeeti aboo masjiida salaannee gizee gabbaanu warra machiiti gartee naannoo Dirree Dhawaati booda rasaa rusii tanarraa horii walitti guuri Jibuutii deemnaa naan jedhe. Gartee ijoollee arusii walitti guuri naan jedhe amma gartee okay gaarii jedhe Jibuutii deemnaa walitti horii qabe jedhee horii walitti qabe. Horii walitti qabeeti achi amma gurbaan horii walitti qabne gartee horii guddaa walitti qabe itti kenne. Jibuutii deemna jenneetuma darasarraa horii guuri naan jedhe mire gurbaan. Gartee horii gartee amma horii walitti qabneeti gurbaan horii fudhatee xiqqoo ture na deebi'ee beenu hin deemna naan jedhe. Abboo jennaan abboo ijoollee horii irraa guurri hoo naan jedheen boodeemtaa naan jedhe. Amma gaa beeyta adallee dhiisuu hima danda'amire amma okee gurbaan tokko fuunaa jeen okee fuudhi naan jedhe. Riyaa kiyya achi hin fuune achi fuunee deemnee laga gartee laga harree dhayne laga harreetti gartee waan eeran alaan gartee namni gartee Jibuutii geessu. Sani gartee ani takkuu beeynu gartee xooshinee seene gartee xooshinee fakkaataa beeyta. Waa takka beekuu hin dandeenye. Achi gartee xooshinee san gartee taanikaa gartee wanna aluminiyeemana gartee xiqqaa tokko jira guutuu san gartee fuudhanii bikka furitti addaan qoodanii jari lama anaa gurbaadha nu kennanii deemnee amma deemnee anaa fi gurbaa waa takka hin beeynu jari hin beeyti. Nu xooshinee nama gartee waan Finfinnee Dirree Dhawaa geessitu seene amiin Jibuutii waan geessitu seene gartee jarri waan biraati beeyta. Xooshineen sun ka gartee amma deemnee gartee lawaddeetti yoo dhiyaannu gurbaan tokko ka'eetiniini xooshinee san maratee dhuge. Maratee dhugee jennaani amma kolfee gammadee gurbaan kun hin beekame kagan bira jiru boo gurbaan kun kutuuf deemaa beekaa nuun jedha nu waan sani gurbaan kolfee jechumaan hin beek gaggabe. Amma kunis irraa fuudhee dhugee akkasuma gaggabe kunis gammadee kolfee wanna jedhee nu waan kanaan beeyne kaa'u waa takka kana no clue whatsoever. Waan hin beekne waan beeyti jedhanii beeyta. Hin goonu yookaan xooshinee gartee Dirree Dhawaan Jibuutiin geessinu yookaan silaa beeyta. Jarriin gaggabde ana faayinaansiin warri karaa deemtu warri isa hin beeyti jarri xooshinee. Karaa keenyatti hin beekamne malee gartee beekamaadha wanni beeyta. Waan haarayaa miti. Amma waan kana gartee waan sama qaranii xooshineetu gartee xooshinee aarsite jarri tun jedhanii nuti hin beeyne jarri dammayidha jedhan lakkoommoon jiranii jedhan jarri ammaa marxoo shamtu kaatee deemti marxoo xaaqaa shamtuu nama gartee namni jedha nama gartee nama cirracha keessa galu nama gartee useless akkas gootee deemti beekaa gooti. Amma actually tokko generaa tokko gartee wannaayyuu armii urjii qaba gurbaan tokko jara keessa
amma gartee garuu kaayoo akkanan laalte kaa darsa gartee homeless purposely gartee akka ija ittiin buuneef goote amma jarri isaa faayinaansonni dhufanii jennaan gartee achirraa baqannee itti deemnee amma jarri beeyte kaa nu qabanii jennaan waan jedhani amma ni fattanshee jennaan gurbaan tokko gartee armi mutawalaqa aydiin isaa amma maal godhan gurbaan kun gartee kan manaajaraa kan hundeemu suni xooshin hedduu qaba okay ati ta'e dhiisiti jara kaan isin horiin irraa guuratanii gartee deemaan hin jedhan gurbaan waan jedhe lakki naa dhiisaa jedhee kadhate yeroo jarri naa dhiisaa jedhee kadhatee jennaan amma jarri maal goote okay kanaa wajji loo eddetti isin deebifna jedhanii iloo eddetti garte amma kaa lubbuu milaa lubbuu tana dur horii kadhataame amma na dhiisaa kadhata jarri hin dhiiftu kaa ol deebifte numan hiitii nuti gartee waan kanan beeynu jarri garuu kun armi garte kun armi armi san hin dhiiftu garte so akkasitti bas akira dhiisanii horii nurraa fudhatanii deemne bene yaa dubbiin dheeraa gartee Jibuutii seenne jarri ka ina waan kana Jibuutii seenneen duroomna jedhanii jarri gartee Jibuutii nu geessinaani gartee masjida deema arusiin achi jirti deema nu jedhanii masjida nu geessanii jarri gartee akkasi baqatte bene yaa achirraa gartee ina Jibuutii sumoolti yaa Jibuutii seenne barri kun about 86 yes yeah 85 yeah so achi gartee wagga gartee waggaa lama jiraadhe beeni achirraa gabaabatti Sumaalee dhaqnee Sumaalee irraa egas as deebinee gad deebinee Sumaalee irraa as deebinee egas Jizaan dhufnee Jizaan hedduun ture yaa Jizaan Hargeysa wanti qotaa'e afaan Sumaalee hin beeka communication no hin dubbadha gartee bikka gartee wannaan hin jirretti gartee maaliif afaan kennallee waan walitti gartee dhiyaatu jecha yes definitely communication af gartee so achirraa gartee Suudii deemne Suudii irraa gartee Jizaan ture Jizaan irraa Riyaad deeme Riyaad irraa garagalee Jidda garteetti deebi'ee baasaboora Sumaalee ka gartee dhaloonni isaa lola addunyaa dura dhalate bitee Somaalota godha horii expensive qaamaa dhugaa qaba gartee nu baasaboora binneeti baasaboora kijibaa sanii gartee sanii waan ka biyya Itoophiyaa argachuu hin dandeenyeefi yaa ka Somaaleetti gartee Somaalee gartee biyya irraa ba'uuf gartee akkasi nu achirraa baasaboorri gartee addunyaa lammataa dura ka dhaloonni isaa ammaas baasaboora gartee Afrikaa beekta dalagaa irratti barreessanii farmer jedha gartee qottuu jedha biyya westii gartee hedduu dalagaan barreessitu ba'een it's funny waan ajaa'ibaati jarri Sumaalee akkam goote horii guddaa itti kennineef gartee horii guddaa kennineefi baasaboora gartee Itaaliyaa iqaamaa dhugaa ka gartee baasaboora iqaamaa dhugaa qabuun ambaasis Itaaliyaa dhayxeet viizaa fuuteet viizaa dhugaa sana achii baaftee baasaboora kijibaa keessatti seensifte ka gartee kan bitteetti seensisan viizaan dhugaa baasaboorri ka biraati gartee viizaan absolutely achiin gartee dhufne ama jawaazaata gartee hin beeyti jawaazaata gartee warra wannaan immigireeshina Suudii ka viizaa dhawweeshima Ijipti deeme ama gartee jawaazaanni waan naan jedhe fallaha jedhame dalay qottu jedha na hin beeka gartee beeyta akka gartee waan hunda beeyti mijarri gartee Somaale yaa akhi inta billah fallaha naan jedhame Suuditti gartee umri illee ijoollee Suudiin hedduu nama bareechise Suudii aga gartee I don't know furii akkasiiti but anyhow qaallichi naan jedhe billah aleekinta fallaha naan jedhe ammati qottuudha naan jedhe ani hin beeka achi ilaaleettumaan beeyta umri illee hin beeka kolfeetuma xaban jedhe achi kaanee Masrii gartee dhufnee Suez Kanaal irraa gartee Suez Kanaal gartee Suez Kanaal sanirra taaksii fudhannee taaksiin Qaahiraa dhufnee Qaahiraan Alexandriyaa Qaahiraa keessa deemnee Alexandriyaa gartee teennee kaayoon keessa maali Itaaliyaa deemu iddoo viizaa qabna bara viizaa Itaaliyaa viizaa qabna so Alexandria baasaboora markaba gartee wanna
cruise ship gartee expensive. Yeah. Markaba yaata. Markaban ka turisti markaba gartee amma asirraa gartee Alaska fi kanneen deemu basa akkanaati cruise ship akkanaati. Alexandria irraa Garuu experience qabda gaa Jabuutii irraa wanni Somaaliyaa irraa. yaa lafaayyuu deemuu qabnaa muuxannoo. Sanii doonii qabna. Markabni immoo guddaa gartee waan hunda qaba. Dirree kubbaa qaba, dirree basketball qaba, whole things mana guutu. Achirraa wanna dhufne Alexandria irraa Egypt, Alexandria Greek deemne, Greek irraa Yugoslavia. Yugoslavia irraa gartee Venezia dhufne, Venezia irraa gartee. Qubataa deemta immoo just travel. Ima turras gaa markaba turistiiti. Biyya laaltee namni yoo feene gartee bunee deemuu dandeenya yoo gartee man bune malee Giriikii gizeedha inus gartee namni bu'ee deebi'aa magaalaa seenee Yugoslavia illee seentee deemtaa deebita pasaportii gartee isaan harka jira. So pasaportii kenniteetumaan deemta gartee. Achi Rooma dhufnee Roomarraa gartee Kanadaa dhufee Kanadaatti gartee baradhee Kanadaa 91 seenee achitti iskoola baree kolleejjillee achitti baree egasii Siyaatil dhufee. Amma heera free trade waan jedhamtu jira. North American free trade akkuma beektu. Namni gartee Kanadaa fi USA fi Mexico keessatti kolleejjii digirii qabu bikka fedhe dalaguu danda'a. By law. Dalaguu hin dandeessi. Amma achii dhufee asii dalagallee argadhee ture gartee dalagaa argadhee achi deebi'ee Torontootti viizaa naa kennaniiti viizaa gartee working viizaa paaspoora gartee Kanadaatti kana dhahanii jecha achi deebi'e. Achirraa Itaaliirraa Kanadaa seenuun nama rakkisu yeroo. No sponsoraan dhufe. Sponsoraan dhufe. Eenyu si godhe waldaa hawaasa Oromoo? No nama Oromooti. Nama Oromootti gartee nama Oromootti naa godhe. But asii dhufee waraqaa dalagaa argadhee achi deebi'ee jennaani yoo Kanada deebi'u viizaan dalagaa ani argadhee fi viizaan naa kennanii fi dalagaa walitti maachin godhu koodiin viizaan hin taane osumaan akkansi jiru gartee green kaardiin diiviin naa bahe ani guyyaa tokko gartee dhugaatti diiviin Kanada irraa asitti naa bahallee yaanne taa'eetiniin gartee guute foormii guute. Garuu waan jarri jettu waraqaa print godheetiniin waan jarri jettu san hunda godhe gartee dura ati injifachuuf lootoorii seenuu qabda. Lootoorii seenuuf waan jarri barbaadu san godhuuf sirra jira. Qualify ta'uu qabda. Waan jarri jettu san. Poostaa ani kaa poostaan maal akka ta'e gartee inchii hagana ta'uu qaba jedhanii xalayaan hagana ta'uu qaba all the major godhe. Completely. Possibilitiin ani gartee lootorii keessa seenuu jiru dhabuuf hin jiru. Lootorii makufa malee maaliif waraqaa A to Z instruction jarri goote san guute completely. Laale. So achi diivin naa bahe diivin akkasitti 2002 as dhufe. Kanadaa gara waggaa 11 akkas ture. Siyaatil dhufe. Yes. As waggaa 17 2002 dhufe. Waggaa 17. Yes. Qubatte abbaa maatiiti. Abbaa maatiiti yaa ijoollee qaba. Barataa hin barsiisaa hin hojjedha. So kana hunda kaa agartee barmoota kana hunda osoo hojjedhu dalage. Okay. Adeemsi deemtu kana keessatti biyya keessa haalli namaa mijaateetii miti ka namni biyyarraa bahu dhiibameeti. Yes. Haalli ittiin jaa'u dhabee baqatee deema. Namoonni Oromoo akka keetii yeroo san wajjin bahan ka dhimma qabsootiif, dhimma mirga abbaa biyyummaatiif, dhimma jireenyaatiif bahan wajjin hariiroon isin qabdan gochi isin gootan maali yeroo san keessatti? Hariiroon ka silaafis beeyta wanni keessi dheeradha. Garuu waan gartee waan Oromoo fi Tahan maal godhe uummata Oromootiif jettee maal? Okay, tahan maal godheen gaarii. Okay, tahan maal godhee gartee waa lamarraa dubbadha. Garuu wanni takkaan tahan guutummaa guutuutti itti gammadu. Waan gaarii Oromoo yoo taate hin godha yookaan hin godhu. Hammeen Oromoo irratti dalageen beeku tahan. That is yoo qajeela taate waan qajeelaa hin godha. Qajeelan ta'in illee akkasumatti dhiisa.
waan Oromoo miidhu dalageen beeku. That's some proud of good enough. Advantage kiyyaa jecha hin goone. Waan gartee waan mootaan tahan maal godheeni waa lama gartee irraa waa dubbachuu barbaada. Ka duraati Torontootti hawaasni keenya hedduu addaan faca'ee ture. Sababa siyaasatiif gartee sababa siyaasaa ABO'tii fi namni hedduun achi jiru ABO'dhaan hundi kennaa gartee sappoortara ABO'ti turre. Maajoritiin uummata sanii nama alallee ture. Amma hawaasni gartee ABO waan gartee nama hedduu fi kana waan qabane jecha nama hojii deemuu hin dandeenye. Nama biroo gartee yoo waan isaan hin tahin hin fedhiin gartee yookiin goobanaa jedhaniin yookiin haadhatu akkasii yookiin abbas akkasii all kind of propaganda namarratti oofanii gartee wanna godhanii rakkina guddaa ture. Rakkina guddaa ture amma gartee laallee wanni kun akka hin taane gartee namoonni gariin hubate hawaasa Oromoo tokko godhuu yaalii goone. Hawaasa Oromoo akka tokko ta'u akka community tokko irratti gartee akka namni hunduu sossa'u abbaan fedhe waan fedhe gartee gargaaru waan haa jedhu gartee dhaaba fedhe haa ta'u waan fedhe gargaaru akka Oromootti gartee Oromiyaa xiqqoo gartee Torontoo keessatti Torontoo keessatti Oromiyaa xiqqoo akka ijaarru gartee murteessine. Amma maal goone kominitoota gartee warra gartee kominiti biraattu jira heddummaanne kominiti biroo keessa minbara taane hundi keenya dura gartee ABO turre supporter ABO turre kominiti Oromoo United ta'utti gartee taane achirraa maal goone akka gartee hawaasa Oromoo kana walitti fidu irratti gartee jaarsummaa goone jaarsoo san keessatti gartee akka jaarsatiif akka kooreetti illee ka filatame Tahana achi keessatti obbo Taha Roba ture. Obbo Dr. Olii Baachii jedhanii nama Minnesotatti barsiisaa obbo Araarso Ali gama gartee community Oromoo United irraa Araarso amma inaakira bira birahmataa godhuu fi nama sabboona Oromooti. Gara community gartee kaan irra deejaram OLF obbo Zalaalam tu filanii kennanii obbo Jaddi Muhiddin jedhaniini amma gartee biyya jira gartee I think warra amma gartee Daawud biratti hafanirraayi warri warna hojii jirru ka ibsa obbo Ibsa Magarsaa fa'a obbo Magarsaan amma gartee warra Oromoo OLF gartee riformi goona jedhanii obbo Daawud fa'arraa bahanii Finfinnee jiru namni birallee Finfinnee jira warri wasan hojii dalaynee dhawaata gartee naa barreessa gartee wannarratti kanaa wajji goone amma na gartee negotiation jalqabne akka gartee Oromoo tokko godhu irratti amma jaroonni OLF suni akka diinatti ilaalu nama biroo gartee OLF I think hin beekta gartee waan gartee sitti mu jiru nama Oromoo kana gartee akka waan gartee Oromoo diiguu deemuuf gartee lengthii gabaabduu keessatti ilaalan gartee akka qawwalummaatti walaalanii gartee everything gartee aduun baatee dhiitu gartee ABO jalatti dhiitee bahuudha. ABO immoo gartee namni gartee ABO jibbu hin jiru gartee Taifii fi Tuhana keessa jirtu gartee nama gartee achi keessa seenuu fi ka seenillee taa'uu dhoowwee dalagaa dhoowwee malee gartee ABO gartee namni jibbu hin jiru. Bakkas ilaalu ijarillee gartee nama ofii feete gartee warri gubbaa jiru sun ati isa cima jedhanii gartee wanna godhanii amma Zalaalamiin suni obbo Zalaalam sun gartee nama gartee Oromoo irraa takko hin beekne gartee nama gartee warroota obbo Abiyyuu fi gartee Dr. Taaddasaa fa'aan gartee namoota naannoo tokkooti jechuuf malee wanta koonni beeku hin jiru jaartiin isallee gartee jaartiin irraa qabu Amaaraa nama Oromoo biraayyuu hin dhufu gartee ba'oof fudhanii mootii godhanii amma kaa isa fa'aan negotiate godha. Oliin kuni Dr. Oliin sunis warra nama Wallaggaati hedduu sabboona. Amma gama isaanii sanii Aliin ammoo Dr. Oliin wajji jiru kuni sunis Wallaggaa hedduu sabboona. Abboo ati gartee miidhumatan Oromootu deebitee miyyaan yeroo gargarii beekta eegizee itti cooruu beekta. So anyhow amma gartee negotiation goone negotiation dheeraa ture gartee
akka gartee walitti deebinuun immoo gartee waan goonu hunda barreeffannee deemnan amma gartee gara kennallee fi namni garii gartee alaabaa ABO kanas gartee warra achi ture gartee amma hiriira fi kana irratti qabatanii bahuu hin barbaadanii nuti waan jenneeni nuti akka hawaasatti waan irratti walii galle alaabaa tana gartee centralize godhuu gartee akka hawaasatti nuti gizee hiriira baanetti hin jennu akka communitytti alaabaan teenya tana gartee akka immoo gartee akka paartiitti abbaan waan fedheen godhuu danda'a jennee gartee san irratti sagantaa san irratti deemna nuti hawaasa gama kennaa warra gartee alaabaa ABO garii kan hin feenelleeni ABO gartee ABO dhoowwuu hin dandeenyu plus biyyi Yesuus biyya demokraasiiti ABO dhiisi alaabaa taanuu dhoowwuu hin dandeenyu osoo dhoowwinellee namni gartee of fedhe huccuu godhaa of koffiyyaa godhatee dhufa yookiin mallayyoo godhatee dhufa is not our agenda amma so waan godhuu hin dandeenyu hin dandeessu waayidaa heddullee immoo amma actually namni biyya alaa faranjii jiru kana alaabaa biyya isaanii qabannee yoo baane more attention arganna jedhee yaada sun beekama Canada beekama definitely sun beekamaadha but gartee even akka Oromootti jechuudha beeni haa nuti gartee alaabaan deemnuun kana irratti walii galle achi alalumuum akira irratti gartee ABO community tokko goone Oromoo United Force tokko goone amma gartee hawaasni Oromoo Canada hawaasa tokko gartee hawaasa tokkotti deema abbaa waan fedhe gargaarus rakkinaami suni waan contribution guddaa godhe san irratti hawaasa hellee gartee sokusan kalammata asis siyaatilitti illee gartee Oromoo waldaa hawaasa kasan dura illee gartee Oromoo gala waldaa Oromoo siyaatilitti office manager ture waa hedduu dalage obbo Sheekoo Nagahoo gartee presidentii ture waa hedduu goone actually gartee waan city siyaatilii wajji leezona goone waan jarri gartee barbaadu godhuu san irratti community 19 walitti coalition jira 19 refugee and immigrant refugee san keessaa namni gartee sitting waan goone irratti gartee award gaarii arganne community Eertiraati fi Oromoo dhageettii guddaa goone waa hedduu dalayne sansanii osoo jiru office manager ture office dura gartee coordinator tureeti actually warra city tu gartee suggestion godhaniiti gartee title itti edaan akka edaamu godhan office manager yoo ta'e waa hedduu mallatteessuu danda'a yookaan gartee mallatteessuu hin danda'u gartee maaliif ishee koo eeguu qaba wanna jedha gartee waan garii gartee mallatteessuu danda'a saniif akkasitti dalayne motivation qaba gartee Oromoo fa'aa godhu bas sani gartee irreedduu gartee maaliif akkuma beektu hawaasni warra community hundi gartee ABO'dha ana ABO'n gartee akkama jirtu kanatti Oromoo waa hin gootu naagalee jira jarri siin beeyti gartee gaafas ture gartee amin Torontottuu naagalee gartee dubbadheetu dhiise amma hin beekan akka kan san ta'e gartee dubbina godhanii gartee wanna jedhanii batanii hin dhiise eegas Oromoo Islaama community gartee amma Oromoo Cultural Center san gartee waan guddaa godhe wanni guddaan godhe kirikirama balleesse gartee baay'iloo gartee akka gartee tartiiba deebisee kitaaba guddaa gartee amma tartiiban akkaataa itti deemuu danda'an akkaataa itti gartee laayisensii 501c3 argatanii fi kana hunda gartee yeroo dheeraa maaltu na kaaseen dubbii gaarii ani yoo duraa yaada kiyyan turre maaliif akka gartee community hawaasaa Islaamaa calaa itti godhuuf gartee yaada kiyyan turre wanni san na kaase 2002 walgahii irratti gartee ta'anii nama hedduu wajji haasayan nama hoogganaa ABO as jiru biyya kana jiru ammallee jiru namoota jaarsota gartee kaadiree ABO'tii wajji warra jaarsa jedhamu wajji jarri kun hundi Islaama Sheekh Mohammed Naziir faa imaama Siyaatil ka ammaa kana bashoora harkeessituudha beektaa qabsiisuu hin dandeenye namaa irra jedhanii dubbatan gartee I was shocked
nama Oromoo nama Oromoo sababa islaama sanu so kiristaanallee taate beeyta audiensiin jarreetti dubbatsuun illee Oromoma Hararge maa Farsi sababa islaamaa isaatiif shoroo yaas yeroo sanitti immoo godhuu hin danda'an amma jarri immoo jarri masiida ijaarachuu feeti masii ijaaruu feeti garuu masiida ijaaruuf gartee horii wali qabuu feesisa horii wali qabuuf 513 malee qabuu hin dandeessu hin jala jarri I don't think waan beeytuun seebu gartee hedduun jira you know jarri immoo hin beeytu warri waan kana jedhu immoo hin beeka gartee akka wanni kun gartee dubbiin kun rakkin isaanitti fidu jarri hin qabanii ansan irratti murteessa jarri kun laayisansii qabaachuu qabdi guyyaa tokko osoo masiida gartee Jackson mana kiraa tokko ture achitti dhaqeeti walgahii irratti yaadadha ammarree Sheikh Jamaal Yusuftu ture Sheikh Junaidi ture Sheikh Muhammad Nazir I don't know Sheikh Muhammad Nazir jiraachuu kan hin beeku Abbaa Daraaraa jedhanii Adamtu ture Adam Waaqoo jedhanii amma jedheen jaran agartee waan kana duratti oobuuf anaa fi onallee ture Shebayaan Ganamo Shebayaan Ganamo ture tureensa agartee I think Hussein illee tureensa Obbo Hussein Ganamo Haji Abdullahi Ganamo jaran agartee waan kana agartee masiida ijaarachuuf horii wali qabuu isin feesisa horii wali qabuuf laayisansii isin feesisa kana malee hin dandeessanii gartee ani kaa ittiin himni gartee waan jarri hin dhageetti jarri gartee waan jarri jettus hima dhageetti ammaas kaatiroon abbaa lama jira jaarsonni biyya kana arsii tokko Hararge gartee is very one Islam akka humna godhattu hin barbaadan you know they convince gartee Islamni gartee I don't know but anyhow jarri kun hundi Islaama no doubt about it yaa mara kinin jiru gartee Islaamni gartee Islaamni beeyta amma gartee United Nation keessatti number 1 amantitti guddina dur kaatolikii ture Islaamni took over gartee amantii guddaa gartee kaatolikii number 1 ture kaatolikii gartee warroota gartee gabaabatti warra gartee warra deebi'ee dhalannu kana jedhutu South America seene an seera san baasee akka gartee dura deemanii wanna jedhanii achi booda ka amma gartee santara qabanii gartee namni gartee qabsiisuu hin danda'u horii gortee seera feeran deemanii religious organization ammoo ani warroota community islaamaa ka biyya jiru wajji gartee wayita community taan dalagaa ture amma waan jarri gartee godhuu hin dandeenye hunda godhe community license beeta ka amantiitiif ka church illee tokkuma biyyanatti you know waan biroo non profit gartee waan amantii waan godhuu dandeessu hunda goote so heera isaanii gartee barreesse san godheefi you know yeroo dheeraa fudhate suni gartee it was a good achievement guddaadha I think bara 2002 godaantee 2005 wal baranne anaafati yes bakki itti wal barannee fi direedha wal barannee dirree qabsooti sirri yeroo san jaarmaa adda walabummaa Oromiyaa jedhamee ijaaramee warra bu'uurerraa founding members sirri ani Minnesota irraa ati Washington Seattle irraa I think walgahii duraa kan itti wal agarree Dallas yes Dallas mana Professor Muhammad Abbaa Jabir sirri walgahii University Dallas irratti godhamee achi miseensonni jaarmaa walitti dhufne jechuudha sirri ijaaramiinsi addi walabummaa Oromiyaa yeroo san ijaarame adeemsi sun amma yoo of duuba deemnee ilaallu ati akkamiin ilaalta sirrii ture hedduu sirri gartee maaliif namoonni warri hoosanii hundi qulqulluu gartee nama hedduu jira gartee namoonni warri hoosa wajji dalagaa turre barbaachisallee gartee actually osoo addi bilisummaa Oromoo addi walabummaa Oromoo sun gartee gad dhaabbatte ABO'n hagana jiidee hin baddu gartee ABO'n akka dhaabatti hin jirtu amma beeki akka hawaasatti gartee jira malee akka dhaabatte ABO'n hin jirtu gartee ABO'n wanna gootee turte amma ka
yeroo sanitti gaa wanni guddaan jiru kaadirootuma gartee arsiitii fi harargeeti gartee keessattuu naannoo gartee warra arsii ta'e gartee dhaaba arsii ijaaranii arsiidha jedhanii gartee dhiichisanii dachii balleessanii ibin Denver Coloraadotti gartee sii fi gartee booxaa maanka dirqamsaree Dr. Ibrahim Dr. Rundaasaa isheetee faa gartee tumana ajjeessanii dhaman Ibrahim Burqaa shan tursanii so this is all propaganda gartee arsii ijaaranii akkas godhanii akkas kana gartee nama arsiitu godhe amma akkasii amma kaa is funny gaafa gartee jijjiiramni dhufu gaafa jijjiiramni warrootuma akkas jedhutuyyuu warrootuma akkas jedhutu deebi'ee jijjiirama jedhee achi bahe amii jijjiirama san amma warroonni kun gartee same thing jedhanii amma nu yaaman guyyaa tokko nu yaamaniiti dhayne jijjiirama finnee gartee jedhanii nama hedduu amma jijjiirama finnee gartee jarattiin homaa keessan jirtu gartee lakkee abaa onuuyyu amma jijjiirama taanii mire jarillee gartee waan amma nu kasilaa gartee nu qajeela goonu dhiisaniiti amma gartee abaa ooyyu gartee jijjiirama goone jedhaniimi ambituun gaa abaa oo diidan jettiini gartee homa nuun jarri nuun jedhaa turte ambi biraa jettiin amma kaa gartee arsitu godhe jedhaniimi gartee amma nu yaaman animmoo waan jarri goote hunda hin beekame jarri hundi achuma jirti beeyta nu yaamaniiti akkanatti jijjiirama finnee gartee nama hedduu nu gargaaraa gartee jarattiin homaa harkaan qabdu gartee jedha jennaani awaan jedheeni anammoo nama dhufeef jeeni isin arsiidha jechuuf hin dhufne jeen isin gaafa gartee OLF keessa teessanii nama kenna ajjeesisiisaa turtanillee arsi jeen isin har'a hin dhalanne jeen an akka har'a isin hin dhalatin hin beeka jeen ani ammoo inni dhufeefi isinummaanuu eega wayyooftan garte namni gartee yoo wayyaa'e namni bilisummaa keessa ture yoo hin jabeessine uf duuba deebi'a jedhe garte uf duuba deebi'a kanaaf gartee isin jabeessuu dhufe jedhe kammoo abaa'oo hin cabsine jeen isin itti nama ragaattu jira abaa'oo hin cabsineefi yoo dura taa'an jiraate look jijjiiramni akka itti milkaa'u jeeni waa lama jeen dura taa'aa hiitet yookiin ajjeeftet nama heeran filame achi booda gartee kudeetaa rabsita jeen dura taa'an ka jiru ka gartee waa tokko hin godhini jiinum gartee abaa'oo biraati jettanii labsuun dandeessan jeen osoo boodaa'utu jiru ani gartee abaa'oon gartee diigamu gartee isii osoo isin gootanii gartee rakkinaan qabu jeen gartee garuu hin dandeessan jeen jarri amma namuna yoo jedhe gartee jarri waa bara maan beeytu maarro jeen shebbayaan ganama waan jeen aare aboon kijibin jeen jarri waan beeytu amata 40 nama kenna xaxxee olii gadi hin deemaan turre jeen waa beeynanuu iyyuu garte bayaani was mad in caddis ammaas gartee isan keessallee namuma tokko gartee obbo Nuur Kadii jennaani hin dandeessan jenne maal goote nama achi dhufe keessaa nu sadan malee baroon ragaa wajji si himuufi bayaani ni beeyta gartee beete gaafata beeyta there is no waan jaan beeyta namni kijibu ragaa nama du'e qabata jaani so gartee hin dandeessan jenneeni dubbiin akkasuma taate kaa waan hoogganaan jiruuni godhuu hin dandeessu gartee so sun sani I think hawaa'oon gartee hawaa'oon gaarii turte garuu gartee yeroo san keessatti argaa turre namoonni waan san hin deemaa turan bilchoodha dirree irratti illee haaluma gaariitu dalagamaa ture sirri akkaataa wanni bakka sanii isan haga amma naa galuu deeman beeyta dhaabni OLF kun gartee korrapshina qaba warrootuma achi keessatti gartee korrapshina uumaa tureeti maal si fakkaate beeyta bu'amaan ka dirqamsare isatu waan kana osoo miseensa nuun hin mari'atin jijjiiramatti seene yeah, see,
Yeah, anyhow, Akkamilaaltaa? screwed up garte. Maaliif kaa garte anama kaa ajandaan kiyya. Yeah. Ajandaan kiyya sanii miti. Sanirraa commenti godhuu hin danda'u. Yeah. So, I mean, screwed up garte tu jira garte. I mean, orotuma kana kanatu anna tahe. Yeah. But dogoggorri garte dogoggora guddaa godhame beekon dattuyyuu. Okay, qabsoo bilisummaa qabsoo qeerroo meerraa dubbannaa amma haala amma yeroo ammaa jiru kanarraa illee dubbannaa. Qeerroon 5,000 olitti wareegamee jijjiiramni bara 2008 dhufe jedhamee yaadamee ture. Qabsoo bilisummaa Oromootiif hedduu hawwiin ture. Namoonni itti ramallees nama jira. Garuu ammoo more likely uummanni jijjiiramni beekenna dhufe jedhee jaarmoonni Oromoolee kan maqaa ofii qaban hundinuu ka'ee gale. Garuu amma ammoo wanni sun bakka sana hin jirtu. Too emotional ta'ami jedhee yaada. Waan kanarraa mee ati yaadni ati qabdu maali? You know waan tahe beeyta namni theory ture. Yeah. You know, wanni godhamu kun hundi Yeah. waan gartee sagantaa ittiin barreeffanne gartee. Okay. You know, amma qeerroon no doubt about qeerroon dalagaa guddaa dalagan. Yeah. Dalagaa guddaa dalaganiit Yeah. waan san gartee cabsan. Yeah. Amma aktara hedduutu ture. Yeah. Amma laali amma yoo fudhatte obbo Jawahari. You know, abbaa qeerrooti ofiin jedhe. Yeah. Actually sagantaa gartee dhaabata waan kana duratti qoofuu hin qabu. Barreeffatee hin qabu. Gartee. Look, san dura akkuma beeytu. Kaayuuf karoora. San dura osoo beeytu Jawahar beeyta ooluma dingatuma beeyta abbaa qeerrootti daame. You know, sometime wanni garii accidentiin ta'a. San dura akkuma beeytu islaama jedhee dubbataa ture. Eegas gartee jara amaaraa hojii ture. Gartee. Amma dhiyooma tana asuma gabaabaa gartee osoma gartee actually qeerroo wanni kaase if duba deebi'uu barbaada. Qeerroo wanni kaase lola islaamati warra islaamati. Yeah. Islaamtota gartee jaroota sheekota Oromoo hidhamtee fi sheekota nafxanyaata hidhamte sani tamma gartee Oromootti gartee faallaa Oromoo dalayduu osan islaama jina irra lolaa turre. Jarri hidhamuun ummata kenna kaase. Yeah. Ummata kenna akka kaase keessattuu Arsii, Yeah. Kofole, Asaasa. Harargee. Harargeellee jara kan gartee they were very active godhe. Yeah. You know, Al-Habash san irratti. I think Harargeen immoo Al-Habashi. Abbaan namni gartee waan kana fide Al-Habashi. Yeah. Al-Habash gartee akka gartee Al-Hararitti fudhatu gartee. Yeah. Maybe sun impactii guddaa godheen ture jedhee yaada. Yeah. Amma Sheikh Muhammad Rashad Sheikh kiyya jedhee dubbate. Yeah. Sheikh Muhammad Rashad. He promote actually Al-Habash Sheikh Muhammad Rashad. Yeah. You know? Yeah. Sheikh kiyya jedhee dubbate. Eegas booda dhiisechaas Eegas shee wannatu jedhe ka eegadu eegartee eegadu sakrarra jiru irraa deebi'ee jedhee shee wannatu shee Muhammad Amintu jedhe actually isaa miti. Okay. Denounce hin goone shee Muhammad Rashid osoo denounce hin godhin du'e. Yeah. Garte shee Muhammad Amin shee Muhammad Amin Ibro irraa deebi'ee shee Amin Ibro shee Amin Ibro irraa deebi'ee jedhee dubbate. Okay. But Yeah. amma ka Al-Habash promote godhuun isaa suni Yeah. impact guddaa uume. Yeah. Garte Yeah. I mean in theory gartee duuba jirtus gartee anama dubbachuun barbaada. Waan jedhe qabsoo islaamii Itoophiyaa sanarratti uummanni rakkoo nuuf fidaa jiru uummata Arsiif Baale jedha. Arsii Baalee jedhu. Period. Parliamentii 2012 April irratti dubbate. Look, Parliament irratti yoo dubbate hoogganaan tokko basically he declare war. Yeah. He declare war Arsi irratti. Dubboon biroo hin jirtu bika kana. Garte. Garte. So theory birallee bika sanitti gartee waan biroollee garteetu jira jedhee yaada. But anyhow, just move on. Amma gartee jarri gartee kofoletti karaa cufanii wanna godhanii kaadiroota isaanii gartee komaandoo guddaa itti fidanii asaasattis baandiraa Itoophiyaa buusanii hoogganaan kenna Jawahar jedhanii dubbatan. Actually that was turning point Jawahariif. Ani waan kana jala deema. Isin beektan isin beeka gartee. Maaliif nu hiriira gartee Islaamaa asitti godhamu sani warra hoogganaa ture irraa tokko. Even yeroo sani gizeen hiriira si qopheessinu sani namni gartee hoogganaa ture obbo Ibsaa Muhammadii fi Ustaaz Adamii ana gartee. Kaadiroonni isaanii Jawahar maan nuun jette maqaa kana gartee maqaa Jawahariin godha. Inni osoo Islaama jedhee dubbata beekta obbo Jawahar.
maqaa isaatiin godhaa xalaa isaan galchaa nuun jedha aboo nuti amma OMN irratti isin baafnee dubbattanii maal nu gartee siyaatila akka siyaatili goona nuti gartee gara kiyya keessatti jedhe xahaan beektu jedhe OMN gartee bahurran gartee it's no big deal so achiin gartee addaan dhaabanne eegas gartee asaasatti gartee asaasa gartee qeeroon asaasata islaamaa jummaa baatee magaalaa cuftee hoogganaan kenna Johor jennaan he actually became qeerroo qeerroon actually maqaan qeerroo to be honest signature abaa'ooti to tell you the truth you know Johor gartee abbaa qeerroo tahee bar qeerroo ka'iin bar tura bar qeerroo ka'iin sun gartee so amma kaa sagantaa gartee hin qabu lamii teelii wanta akka sagantaa qabu wanta kasii hima akira gaafa London irraa deemu waan jedhe tersimoo hunda nu baasa horimaan nu gargaaraa jedhe I say wrong garuma sanuu gartee waan hunda gartee nu ala kana laale namni gartee expertii guddatu jira London mataa isaa Dr. Aalootu jira international lawyer barsiisa gartee you know in barsiisa it's very brilliant guy you know barsilaa yaadan kabajama saniif silaa yaadan nu gargaara amma yuusatu gartee waa'ee gartee isaatu isuma dubbata gartee yaadan nu gargaaraa dhiiseeti sagantaa hunda nutti baasaa tarsimoo faata kan barbaannu gartee ina horimaan nu gargaaraa jedhee deeme you know kat godhee post godhuu hin danda'a waan san that is look amma yoo gartee jedhu there is no any plan A plan B plan A hin jiru gartee namni kenna gartee dirre mahafe amma laali Johari ati orthodox jedhaa beekta in fact ati isa islaama akkunu islaama beekta maaliif irrelate gamas of godhuuf gartee you know jira mootummaaf gartee you know gartee position himself gartee you know abbas hin dubbatu wannan jedhu amma kanaaf beekta ammoo araba jedhan ammoo so inni dur gartee you know abbaan kiyya Oromoo kana gartee haati jedhe kana jedhe warra amma barreessu araba jedhuun kun hin jedhu beek hin jedhu amma ammoo itam inni waan sanoonni jechuudha beek maqama Oromooti Oromummaan deema Oromummaa makanaan haana beekaniif jedhami amma laali bar siyaasa yoo laal ati waan feetu rakkinni keenya lakkinni jiru beekta ati Oromoo interestii kee gargaaruu qabda interestii Oromoo namni keenya wanni beekuun malu nama Oromoo interestii tu malee tooftan akkaataa itti deemnu wallaba garuu interestii keenya beekuun nurra jira amma wayita gartee Tigreen aanoolee ogeete biyyatti aanoolee jaarani you know siyaasaaf jaarte jedhaa ture Johor publicly siyaasaaf jaarte jedha yoo namni waan kee gaarii godheen dubbattu amma as gaafa gartee biyya galuusi borosoo aanoolee fi kan Arsiyyuu hin dhaqini Gondar dhaqe beeyta Baardaar dhaqe erde achitti ree gartee waa'ee aanoolee itti kaafnani let me tell you amma achi dhaqeeti achitti waan jedhe gartee gaafatanii jennaan seenaan sun dhugaayyuu hin jenne beeyta gartee silaa warra Arsiisanii mari'atanii gaarii jedhe maal gartee inni Arsii mire inni Oromoo mire erde akira eegaa gartee waan ta'uu dhabe gartee ino afaan illee gartee obbo Dr. Abiy illee gartee eegaa gartee afaan arrabsullee jalqabe diqaalaa jedheni which is shouldn't be that I shouldn't say that akira ka homa ajibbaannan akira aanulee dhaqe Dr. Abiy arrabsamuun qabu fi akka jette no you know inni gartee akka hoogganaatti gartee figaro godhaame akka figaro dubbataame akkasitti yoo dubbatte gartee akkaataa inni itti dubbatu namni keenya adda abdii godhuu nu irra hin jiru bar jaarsota jedhaa you know Daawudiin Daawud jedhaa Leencoo jedhaani beeyta it shouldn't be amma gartee Dr. Mohammed faa ijoollota gartee nuti maarroo goone jedhaani beeyta ati yoo public figure taate namoota gartee kabajaan dubbachuu sirra jira public anytime public irratti dubbatu namni gizee public irratti dubbatu waan dhugaa dubbachuu qaba uf eeguu qaba gizee barreessuu fi namni keenya inni beekuun irra jiru gizee dubbatuu fi barreessu mataa isaa eeguu qaba dura maaliif namni si kasasaa beeyta ame Leencoo jechuun naan gartee rakkinaan qabdu gartee namni si kasasuu danda'a yoo namni si kasasuu danda'a immoo ati you have to be ready ragaan feessu gartee waan ati jette sitti fidani so kanaaf ina polite maafu gartee namni keenya abbaa baluu jedha wanna jedha gartee namni keenya kabajaan dubbata so you know amas TV irratti you know national TV irratti dubbachuu barreessu illee tokko miti sun sani gartee qeerroo waan cabxee fi pilaanatu gartee hin jirre akkanuma lafaa ka'aniitiin anis abbaa qeerrooti jedhee Johari is fine Johar waa heddullee dalagee waan heddullee waan Oromoon taanes dubbate gartee
fakki volgaa irratti gartee mancaa uummatatti fudhadha jennaa jechuun which kijiba gartee namni keenya takkuu islaama fayyatee nama kiristaana tuqee hin beeku impaaktii guddaa uuma namarratti waan badaa. So pilaanatu gartee dhabama malee qeerroon gartee saniif akkasitti miidhamte. Cabni jennee dubbachuu dandeenya moo wanni fuula jijjiirate jennee? No hin cabne cabuun hin jiru. Cabuun hin jiru gufachuun ni jira. Gufanne. Gufanne. Gufuun look bar namni tokko waan hin cabneef namni yoo gartee ani gabroome hin bilisooma jedhe hin cabu. Kozi isaa beekee. Ammas namni tokko beekta yoo wallaala ani wallaala hin baradha jedhee hin barataa beekta. Namni yoo dhukkubsate jedhees hin dhukkubsata hin wallaanama. Gartee? So namni keenya gartee waan godhu hin beeka rakkoo isaallee beeka. Gartee biyyi tun biyya jijjiirata malee qonnaan hin jiru. Even amma gartee amma laale akka isiin hin cabine beeytuni amma gartee amma jalatti PP opinion sunuyyuu bara jidduu sana waa hedduu dubbatte beeyta amaara irratti. Itti dhufuu deema sani. So sanii fi hin cabne cabulleef hin taanu bikka fagoo kaane beeyta bikka cabnu hin jiru. Waa'ee jawaarii gafaaste asii falmataa ture biyya galee biyya galuu isaa dongora itti yaadda waraqaa paaspoortii deebisuun isaa dongora itti yaadda jaarmaya siyaasaa maraaraa seene sana hoo dongora musirri jettee yaadda akkam yaadda adeemsa. Jaarmaya seenuti miti tawannaa paaspoora galchuu barreessee ture ani gartee maxxansallee ture. It is suicidal for him, politically suicidal for him. Passport galchu, passport America galchu. Dogor big time. Why? Okay. Mootummaan Itoophiyaa tuni mootummaa dikteetaraati. Abiyyi armii rangoodha. Poolisa rangoodha. Security rangoodha. Erde? Sun osoo akkasi jiru ati kaatee tumaan gartee osoo opshina tokko hin qabne osoo pilaana iyyuu hin qabaatin. Erde? Bar osoo amma gartee aanattuu gartee nama shaniin gartee jaaranii silaa gaarii ture bar. Erde? Akkuma gartee akkuma naatitu iyyuu yoo gartee kun ta'e fakkiif yoo nu waa kana taane. Gartee? Yoo nu waan kana taane yoo gartee nu qaban nu hidha waan nu godhan kun akkanatti akka itti fufu gartee godhaa. Kun yoo andu'e gartee kun haa ta'uu plan A plan B gartee hin goone because Johar gartee obbo Johari I don't think waan akkas yaaden se'u gartee maaliif seen injifannaa ammaas I think waan dachiif samii jidduu jiru gartee akka waan hunda akka beekutti galeetti gareefi jira suni gartee waan sun hin jirre jecha ati gartee moor gartee killee beeka takka kaa'uun hin ta'u boksii tokko keessa kaa'uun hin ta'u jette ingiliiziin beeyta. So saniifi ooma gartee minbara ka ta'u taate look yoo baasaboora galchee minbara tahuu bar hin feesisu yoo hoogganaa taate yoo hoogganaa dhaabayyuu taate malee gartee yoo hoogganaa dhaabaa taate malee minbara dhaabaa ta'uuf ati waan sittizana galchituuf hin jiru bar. Amin warra biyyi irra nu godhu hundintuu bar sittizana laati leencuun Ameerikaadhaa gartee intalti amma isaa dubbatu sun Kanadaadhaa agartee bunch of them kini Ameerikaa fi Kanadaa agartee hedduun isiidha. So sakaraa saniinuu mormuu hin dandeessa heerumaan iyyuu gartee ammas minbara ta'uu jechuun ni galchitu hin jiru. Yoo minbara taate immoo ati gartee minbara akkuma nam tokkooti no difference than others. Activity illee jechuu dandeessu baayiloo san jala deemta. So I think minbara ta'urrallee baasaboora gartee galchuun gartee isaaf xiqqoo gartee jedhe gaa dogora jedhe. Maraaraa san seenuun isaa akkam jettee yaadda? Homaati illee mika yeroo sanitti gartee ofii ijaarrachuu hin danda'a ture? Ofii ijaarrachuu hin danda'a. Beektaa jarri oolleffii tuni dhaabni oolleffii kun dhaaba ajaa'ibaati. Dhaaba gartee Oromoo irratti mootummaa guddaa qabdi jedhattiin beekta. Impaaktii guddaa qabdi. Amma Johar ala bahee dhaabbachuu hin danda'u. Yoo inni achi baheetiin gartee abbaa'oon kiyya jedhe gartee abbaa'oon teenna jettiin amiin abbaa'oo maali miti qeerroon keenna jettiin jarri. Gartee which is true too. Maaliif qeerroo jecha qeerroo gartee abbaa'oo signature abbaa'ooti.
to tell the truth namni kenna beeyta dhugaa beekuu qabaaf jedhe beeyta maybe namni yoo dhagaye gartee maybe some of them disappointed waan amma jedhu kone this is a fact dhugaa wallaalutu beeyta nama kenna wal lolchiisa so ammoo makkaateetti ni abaawoon gartee qeerroon kenna nu uumee jette namni rifachuun irra hin jiru gartee garuu duratti hin oofneedha yoo jettanii jedhanii malee umaan goone gartee joohariin sossoosee yoo jette it's fine bishaan ciisu bishaan deemu so ammoo kophaa bahee jaarachuu hin danda'a yoo jaarate sin caba jedhee yaada gartee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti garuu osoo abbaa seenee irra gartee more effective jedhee yaada bodaawwan illeen kaa gartee waan san gadi lakkisu osoo abbaawwan opinii gootetti niin jette abbaa yoo seene maal ammaa namni abbaawuma jedhame barumti kenna abbaawuma jenna jajjabina boojaa kana jabina Jawhar kaa gartee qabsoo Oromoo hedduu sossoose hedduu sossoose ammaas haala gartee namni Oromoo hin qabne tokko qabu waan hundi naggodha jedha namni Oromoo xiqqoo beektaa afaan keessa qabata amma loo fudhatte gaafa biyya dhaqessani kompiitaraani sossoose jedhe kompiitara kana tokkichaan gartee ruumii keessa taa'ee sun jecha haasawa siyaasaati OMN uumee jedha amma OMN actually barka Oromooti of course waan kana Oromoo jaare qabeenya Oromooti you cannot claim it he's the executive director haa ta'u malee he should mention founder gartee jechuun inni dandeessa gartee bara garuu Oromoon should be acknowledged gartee amma gaafa biyya dhaqee dubbate hin dubbanne Oromoon hawaasa kana jaartee jedhee amma hawaasa gartee Ameerikaatu ka Minisootaa gartee uummata kennan dubbate speech isaa dhageeffattee jette he never mentioned me alone I did it gartee suni gartee maybe hoogganummaaf gartee gaarii ta'uu mala gaafii ta'an itti deema naaf